Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6:30, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7:30tti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetirbaandii 25 kiilooherzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8:30tti afaan Oromoon, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Fagoo fi dhiyoorraa karaa raadiyoo saatelaayitii, marsariitiilee fi intarneetiin yookiin weebsaayitoota adda addaan kanneen nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin dhaqqabu ashamaa akkam jirtu nageenyi badhaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaan afaan Oromoo kanarraaf qindaa'e kunoo amma akka taanutti eegaleera. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee garaagaraa qindeeffannee dhiyaanneerra. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraas qophiilee har'aaf qindaa'an beeksisuun hanga xumuraa kan isin faana turu an Liiban Gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee isin biraan ga'uuf teenyu wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisa. Jalqaba irratti oduutu caqasama. Maqaa malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii jedhuun kanneen yakka wayyaanii balaaleeffatan hidhuun qabsoo Oromoon dhaabu umrii wayyaanees hin dheeressu. Qophiin mata duree kanarratti fuulleeffatu akkuma oduun raawwateen gama keessaniin geenya. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo weerara liyyuu poolisiin kibba Oromiyaatti gaggeessaa jiru ilaalchisuun gaaffiif deebii jiraataa godina Gujii obbo Dhaddacha Duubaa waliin taasifne isinii dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin dabarsa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa. Oduu kana kan isiniif dhiyeessu Anfraa ol jaalataati. Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti uummanni duulaa fi weerara humnoota liyyuu poolisii wayyaanee ofirraa faccisuudhaaf tarkaanfii fudhateen humnoota diinaa 84 hojiin ala taasisuun dhagahame. Duulli fi weerarri humnoota liyyuu poolisii naannoo Somaalee baanaman ergachuudhaan wayyaaneen eegala bara 2017 irraa kaasee uummata Oromoo irratti bifa haaraadhaan bane ammallee itti fuudhaan lubbuu lammiilee gaaga'aa fi qabeenya barbadeessaa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Uummanni Oromootis tarkaanfii of ittisuu fudhataa jiraachuu maddeen dabaluudhaan hubachiisan. Haaluma kanaan godina Booranaa keessatti gurraandhala 14 bara 2017 duula ofirraa ittisuu fi gumaa baafannaadhaaf gaggeeffameen humnoota liyyuu poolisii wayyaaneen bobbaafatte keessaa 43 ajjeefamuu fi 27 ammoo madeeffamuun baramee jira. Lola kanaan uummanni humnoota diinaa gooliidhaaf bobbaafaman irraa meeshaalee waraanaa adda addaas hiikkachuu maddeen dabaluudhaan addeessu. Bifuma wal fakkaatuun baha Oromiyaa naannawa Baabilieettis hidhattoota liyyuu poolisii uummata Oromootti duuluudhaaf bobbaafaman irratti tarkaanfii adabbii fudhatameen 6 ajjeefamuu fi 8 madeeffamuu akkasumas qawween kilaashii 5 diinarraa booji'amuun hubatamee jira. Lola uummanni Oromoo of ittisuudhaaf hidhattoota wayyaanee liyyuu poolis jedhaman waliin taasise kanaan gama uummataatiis wareegamni qaaliin kafalamuu kan hubachiisu oduun arganne. Kunis ta'ee uummanni hidhattoota maqaa Somaaliitiin wayyaanidhaan ergamanii lafa Oromiyaa saammachuu fi dhala Oromoo ajjeesuu akeekkatan murannoodhaan dura dhaabbachuu itti fufee jiraachuu addeessu. Ergamtoonni wayyaanee amanamoo murna TPLF wayyaanee ta'an kanneen akka Lammaa Magarsaa fi Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aa golgaa malaammaltummaatti duuluutiin karoora maastar pilaanii Finfinnee kan wayyaaneen baastee dhoksaadhaan hojiirra oolchuuf sochiitti jiraachuun saaxilame. Gabaasa dabalataa qabna Jaalliban Gadaatu dhiyeessa.
Akka odeessi keessaa ifa godhutti hogganoonni OPDO warri haaressi wayyaanee muudamanii fi warri duraanii kanneen TPLF wayyaaneef amanamoo ta'an kanneen akka ergamticha wayyaanee pirezidaantii Oromiyaa jedhamu Lammaa Magarsaa fi Abbaa Duulaa Gammadaafaa golgaa malaammaltummaatti duuluu jedhuun maastar pilaanii magaalaa Finfinnee baanamu hojiirra oolchuuf dhamaa jiru. Aluma kanaan magaalota akka Burraayyuu, Sulultaa, Sabbata, Laga Xaafoo, Galaan, Duukam, Adaamaaf Shaashamannee keessaa warra adeemsa kana ni mormuu jedhanii fi duraanis murtii kana dura dhaabbataa turan hidhaatti naquuf murteessanii itti deemaa jiran. Mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wal qabatee gaaffii ummataan ka'an hunda maqaa malaammaltummaa jedhu itti dhoobuun kanneen OPDO keessaas ta'u ummata keessaa adeemsa isaanii fi kan wayyaanee mormuun dura dhaabbatanii ummataaf falmaa turan rakkina qabduttiin jechuun hidhaatti guuruu eegalanii jiru. Maqaa malaammaltummaa jedhuun sakatta'iinsa taasisneerra jedhanii galmee cufuun magaalaa tokkotti hanga namoota 30 ramadanii ergaa kan jiran hoggaa ta'u warri kunis dhuguma namoota malaammaltummaan shakkaman saaxiluuf osoo hin taane warra adeemsa abbaa irrummaa wayyaanee fi hogganoota OPDO morman hidhaaf qopheessuuf akka ta'etu barame. Ergamtooti wayyaanee hogganoota OPDO jedhaman adda durummaan hojii farrummaa kana tarkaanfachiisaa jiranis pirezidaantii Oromiyaa kan jedhamu Lammaa Magarsaa, Abbaa Duulaa Gammadaa, Warqinaa Gabayyoo, Hiruut Birraasaa fi Dammallaash Gabra Mikaa'el fa'aa akka ta'an odeessi keessaa kun ni addeessa. Lammaa Magarsaa afaan dhadhaa dibatee uummata Oromoo dogoggorsuu fi falmii mirgaarraa dhaabuuf guyyuu miidiyaatti ba'ee waan hojiirra oolchuun dandeenyee fi ajaja gooftolii isaa wayyaanee TPLFin ala taakkuu takkallee siiquuf mirga akka hin qabne otoo beekamu wayita waa hedduu qalbii uummataa hawwata jedhee xibaaru daawwatamaa fi dhaga'amaa jira. Kana malees Lammaan Birhaanuu Haayiluu fi Ittafaa Tolaa kan jedhaman hiriyootuma Abbaa Duulaa fi caasaasaa warra uummata Oromoo nyaachuudhaaf afaan banatanii jiran waliin ta'uun duula kana banuuf karoorfatudha. Odeessi kun kan mul'isu. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa kan finiine yoo ta'u duulli hidhaa wayyaaneen lammiilee Oromoo irratti gaggeessus guutummaa Oromiyaa keessatti jabaatee ta'uufee jira. Akka odeessa argannetti Gurraandhala 11 bara 2017 irraa kaasee kutaalee magaalaa Finfinnee kanneen adda addaa keessatti waraqaan warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaatiif waamicha dhiyeessu bittinneeffamuu qeerroon gabaasee jira. Kutaa magaalaa Boolee bakka addaa warra gannuu jedhamee waamamutti waraqaan afaan Amaaraatiin barreeffame kan jiraattota naannichaa falmaadhaaf kakaasu bittinneeffamuu ragaan arganne ifa godha. Odeessa godina Kibba Lixa Shawaarraa nu dhaqqabeen ammoo mootummaan wayyaanee manneen jireenyaa irra naanna'uudhaan sakattaa kan jedhuun lammiilee fayyaaleeyyii ukkaamsee eessa buutee dhabamsiisaa jira. Haaluma kanaan obbo Tamasgan Oomaa, Saxxee Seeqaa, Dachaasaa Toffee fi Tasfaayee Caalaa kanneen jedhaman warreen maqaa sakatta'eensaatiin humnoota diinaatiin qabamanii dhabamsiifaman keessatti argamu. Duulli hidhaa kun onoota hedduu keessattis jabaatee kan itti fufe yoo ta'u akka ragaan dhaqqabeetti guyyoota muraasa dabran qofa keessa ona ammayyaarraa namoonni 27, Meettaa Roobiirraa namoonni 31, Buraayyuurraa 12, Finfinnee bakkoota adda addaati ammoo namoonni 12 walumaa galatti lammiileen 85 caalan hidhamanii jiru. Odeessa godina Arsiirraa nu dhaqqabeen ammoo murni faashistii wayyaaneen dargaggoota Oromoo hiraarsitee erga biyyaa baaftee booda ilmaan keessan fidaa jechuun maatii hiraarsaa jirti. Ona Roobee keessatti manguddoon Oromoo kan umrii waggaa 70 obbo Abdullee Ahmad jedhaman akkasumas ona Dodolaati manguddoon ganna 80 obbo Huseen Heeboo jedhaman ilmaan keessan fidaa jedhamuudhaan warreen humnoota komaand poostiin hiraarfamaa jiran keessatti argamu. Obbo Huseen Heeboo erga bifa kanaan hiraarfamanii booda Gurraandhala 15 bara 2017 hidhaatti darbatamuu maddeen dabaluudhaan gabaasanii jiru. Kun kanaan odoo jiru Yuunivarsiitii Wallaggaarraa barattoota hedduu waliin balleessaa malee ukkaanfamee mooraa waraanaa Xoollaayitti geeffamuudhaan hiraarfamaa akka ture sabboonaan Oromoo Barataa Nugusee Safaraa jedhamu hidhaa keessatti hiraarfamaa jiraachuu qeerroon leeqaa gabaasee jira. Barataa siviil injiinaringii waggaa 4ffaa akka ta'e Nuguseen wayita barattoonni bifa wal fakkaataadhaan ukkaanfamanii golgaa haaromsaatiin hiraarfamaa turan gadi lakkifamanitti inni hambifamuudhaan yeroo ammaa kana mana hidhaa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa Torbaa keessa jirutti hiraarfamaa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Wata duulli hidhaa jabaatee itti fufaa jiru kanatti uummanni diina gama tokkoon mirga keenya sarbee gaafii haqaa karaa nagaatiin dhiyeessiniif nu ajjeesaa karaa kaaniin immoo sakattaa kan jedhuun badii malee nu hidhaa jiruuf harka hin laannu jechuudhaan bifa garaagaraatiin diddaa mul'isaa fi fincila fineensaa jiraachuu maddeen dabaluudhaan gabaasanii jiru. Oduu xumuraatiin waldura dhaabbannoo humnoota amanamoo wayyaanee ta'anii fi hidhattoota sirnichaa jidduutti uumameen lubbuun galaafatamuun dhagahame. Humnoonni mootummaa faashistii wayyaaneetiin hidhachiifamanii uummata nagaa akka ajjeesanii fi hiraarsaniif bobbaafaman yeroo adda addaatti waldura dhaabbachuudhaan miidhaa walirraan geessaa akka turan gabaasuun keenya ni beekama.
Jidduu kanas godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti yeroo lammaffaatiif humnoota waraanaa wayyaanee jidduutti lolli eegaluu odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabeen ibsa. Kun kanaan odoo jiruu godina Shawaa Kaabaa Ona Kuyyuutti loltoonni mootummaa wayyaanee 3 hidhannoo isaanii guutuu waliin miliquu maddeen gabaasanii jiru. Wal dura dhaabbannoon humnoota waraanaa wayyaanee kun naannoo Amaaraattis mudataa akka jiru kan eeran maddeen magaalaa Bahar Daaritti poolisoonni kora bittinneessaa fi humni raayyaa ittisaa wayyaanee walitti dhukaasuudhaan lubbuun namoota 3 galaafatamuu ibsan. Amanamtoonni wayyaanee kora bittinneessaarraa meeshaa hiikkachiisuudhaan hidhaatti guuraa jiraachuus maddeen dabaluun ifa godhan. Oduu walqabatee naannoo Amaaraatiin gaheen Goojjaan Bahaatti bosonni mootummaan wayyaanee ofiin waamu akkasumas qonnaan midhaanii qabeenya wayyaana ta'ee ibiddaan daareffamee jira. Goojjaan Lixaa Ona Meechaatti ammoo Guraandhala 13 bara 2017 waraqaan gibira hin kafalinaa mootummaa fi ajajaminaa mormiin keenya itti hafu jedhu bittinneeffamee jiraachuun ibsamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanumaan raawwatee jira. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,800 fi 10 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegalees akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee qabsoo uummataan muddamsuu hamaa keessa seene qabsoo haqa uummanni gaggeessaa jiru gara dabarsuuf kanneen isa morman maqaa adda addaan yakkee hidhuuf dararuu itti fufeera. Kaan maqaa malaammaltummaan kaan ammoo maqaa rakkoo bulchiinsa gaarii jedhuun sabboontoota Oromoo yakka isaatti dammaqanii isa morman hidhuun mormii fi gaaffii mirgaa uummataa isa hudhee qabee jiru gara dabarsuu fi dagachiisuuf ijibbaataa jira. Haa ta'uti maqaa malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii jedhuun kanneen yakka wayyaanee balaaleeffatan hidhuun qabsoo Oromoon dhaabu umrii wayyaanees hin dheeressu. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya dhimmuma kanarratti fuulleeffatus amma akka taanutti isinii dhiyaata nu faana bu'a. Maqaa malaamaltummaa fi bulchiinsa gaarii jedhuun kanneen yakka wayyaanee balaaleeffatanidhuun qabsoo Oromoo hin dhaabu umrii wayyaanees hin dheeressu. Wayyaaneen waggoottan 25 darbaniif waliin dhahaa kan ishii mormee hidhaa dararaa fi ajjeesaa geeche. Gochi yakka hojjechaa turtee fi jirtu hunduu garuu qabsoo uummanni Oromoo mirga isaaf taasisaa jiruu fi diddaa isaa gama kamiinuu dhaabuu hin dandeenye hin danda'us. Keessumaa haalli waggoottan lamaan darbanii as impaayera Itoophiyaa murna tanaan bulaa jirtu keessa jiru dhugaa kana ifatti mirkaneessaa jira. Sochiin uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf taasisaa turee fi jiru akkasumas warraaqsi geggeessaa jiru akka uummanni Oromoo yeroo dheeraa hin taane keessatti mirga isaa deeffachuuf jiru ragaa bahuu danda'a. Diinni Oromoo waggoottan 25 darbaniif goolaa turte wayyaaneen yeroo ammaa kana dhiphuu keessa jirti. Sochii uummanni Oromoo taasisaa jiruunis baarragdee yakkoota hedduu wal duraa duubaan uummata Oromoo irratti keessumaa qeerroo ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jirti. Murni gabroonfattuun tun dhiibbaa qabsoon Oromoo irraan ga'e kana tarii yoon ofirraa xiqqeesse jettee fallii fi malli yeroo ammaa kana itti jirtu holola fakkeessii geggeessaa ajjeechaa hammeessuudha. Haa ta'uti yakki ishiin raawwachaa jirtu ittuu fincila Oromoo hammeessaa deemaa jira malee gonkumaa dhaabuu hin dandeenye. Jireenyi ishee hammaachaa deemaa jira. Yeroo ammaa kana wayyaaneen ergamtoota ishii miseensota OPDO kanneen garaaf bulanii fi waggoottan 25 darbaniif murna bicuu tana dura deemanii uummata Oromoo ficcisiisaa fi saamsisaa turanii fi jiran kanneen akka Lammaa Magarsaa, Bakar Shaalee, Abbaa Duulaa Gammadaa, Minaasee Walda Goorgis, Dagifee Bulaa, Hiruut Biraasaa, Warqinaa Gabayyoo, Damballaash Gabra Mikaa'el, Birhaanuu Haayiluu, Abdul Aziz Muhammadii fi ergamtoota isaan fakkaatan bobbaaftee afaan faajjii uumuu bira dabartee soba barteen uummata Oromoo ajjeesaa dararaa fi hidhaa akka waan gadditee fi fakkaattee sobaan mul'achaa jirti. Akkuma hunduu quba qabutti yeroo ammaa dabballoonni OPDO ergamtoonni wayyaanee kunneen lukkeelee biroo edaatanii gareen wal qoodanii gara magaalota Oromiyaa adda addaatti bobba'uun ilmaan Oromoo sirnicha keessa jiran osoo quuqamni saba isaanii itti dhagahamuu baratanii waan hojjetan dhabuurraa dirqamanii bulchiinsa sirnichaa keessa tajaajilaa turan
yeroo ammaa kana mirgi Oromoo dhiibamuu fi dhiitamuu keessumaa'uu babal'ina maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabatee gaaffii kaasuu isaaniitiin maqaa malaamaltummaatii fi bulchiinsa gaarii jedhuun sobaan yakkanii hojiirra ari'aa hidhattis guuraa jiru. Kana babal'innaan itti fufuufis karoora lafa kaawwatanii jiran. Keessumaa ergamtoonni wayyaanee Birhaanuu Haayiluu fi Ittafaa Tolaa jedhaman kanneen wayyaanee waggoota 25 darbaniif tajaajilaa turan ammas ummata Oromoo goolaa jiran yeroo ammaa kana ammoo ergama wayyaanee irraa fudhataniin duula bal'aa ummata Oromoo irratti geggeessaa jiru. Gama tokkoon ergamtichi wayyaanee maqaaf pirezidaantii naannoo Oromiyaa jedhamu Lammaa Magarsaa afaan mi'eeffatee akka waan miidhaan ummata Oromoo irra gahaa turee fi jiru haaraa ta'ee fi quba hin qabneetti dhihaataa jira. Namni kun gama biraan ammoo ergamtoota waayiloota isaa hojii hidhaa ajjeechaa fi dararaa mi'eeffatan kan akka Damballaash Gabra Mikaa'el komishiinarii poolisii Oromiyaa ta'uun kan biyya fixaa ture. Ittafaa Tolaa waajjira nageenya Oromiyaatti hoogganaa ta'uun waggoota 25 darbaniif ilmaan Oromoo dharaayakkee goolaa ture bobbaasuun ummata Oromoo ficcisiisaa jira. Yayyii gogaa hoolaa uffatteen isa kana. Lammaan har'a haasaan inni waltajjiilee fi miidiyaalee wayyaanee irratti afaan mi'eeffatee haasawaa jiru akkasummi dammaan makaa ta'e Oromoon kamuu ni hubata. Hojiin isaas bara bittaa wayyaanee dheeressuuf akka carraaqu ta'e eenyuufuu ifaadha. Tarii yoo kan isa hin beekne jiraateef ammoo namni Lammaa Magarsaa jedhamus ta'e waayiloonni isaa dabballoonni OPDO kunniin ergamtoota wayyaanee uummata Oromoo fixaa turanii fi jiranidha. Kalees har'as warruma jiranidha. Bara bulchiinsa wayyaanee kana mara yeroo uummanni Oromoo jumlaan hidhamaa fi ajjeefamaa akkasumas dararamaa ture diina faanaa goranii wayyaanemaaf hojjechaa turan. Har'as sanumatti dachaan jiru. Rakkoo uummata Oromoo irra gahaa tureefis itti gaafatamoodha. Lammaas ta'ee ergamtoonni biroon nama yakka uummata Oromoo irratti raawwachaa tureefi jiru kan hin beekne ta'anii of mul'isanis Oromoon ammoo tolchee isaan beeka. Keessumaa Lammaa Magarsaa har'a akka waan roorroon uummata Oromoo irra gahe isa gaddisiise fakkaatee dubbataa fi mul'achaa jiru kun osoo pirezidaantiin ta'in duras hojii raawwachiiftu OPDO ergamtuu wayyaanee ta'ee nama hojjechaa turedha. Keessumaa yeroo hoogganaa poolisii naannoo Oromiyaa fi gaafatamaa waajjira nageenyaa Oromiyaa ture nama daangaa malee Oromoo fixaa turedha. Ammas kanumatti jira. Duraanis kanumatti ture. Kanaafuu hololli amma innis ta'ee waayiloonni isaatti jiran yoo ofuma gowwoomsuu ta'e malee Oromoo kan birattuu fudhataman qabu. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon finiinaa jirus sekondiif hin gufachiisu. Gufachiisuus hin danda'u. Kanumarraa ka'uun Oromoon kan nurraa eeggamu holola diinaatiif gurra kennuu dhiifne bakka jirrutti caalatti qabsoo keenya finiinsuun diinaa fi ergamtoota diinaa calaasnee bilisummaa keenya mirkaneeffachuudha. La
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya isaa kana ammas akkuma itti fufeetti jira tokko lama jennees qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraas weerara liyyuu poolisiin kibba Oromiyaatti gaggeessaa jiru ilaalchisuun gaaffiif deebii jiraataa godina Gujii obbo Dhaddacha Duubaa waliin taasifne taha kunooti. Obbo Dhaddacha Duubaa godina Gujiirraa yeroo ammaa akkuma beekamu mootummaan wayyaanee ergamtoota poolisoota liyyuu hayil jedhamu kan naannoo shaniitiin maadheffateen Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti uummata Oromoo irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Godinaalee kana keessaa tokko godina Gujiiti bakka isin amma jirtanu kana lolli guddaan liyyuu poolisiidhaan uummata Oromoo irratti deemaa jira. Mee haala naannoo sana jiruu fi loloota deemaa jiran kana duuba maaltu akka jiru dhaggeeffattoota keenya nu ibsa. Qaama wanti sun waan jiraati. Naannoo nama lol sun kee jiru namni poolisii liyyuutti haala nama godhee waan jiraati akkasuma. Wanni haruu jiru makiinaa waati bakka nama gara 23 naannoo irra jeeftee sirri waan jiraati. Haga ammaaf bakka sun immoo itti toonjiin bakka sun jirti. Akkasii bakka waan jira wanni inni siin jedhu sun. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaati ofiin jedhu dhiyeenya kana sabaa himaa isaa irratti bahee mootummaa naannoo shaniitii wajjin wal gaafanneerraa mootummaan naannoo shanii nuti kana keessa harka hin qabnu jedhanii kanaaf ammoo namni nu hadhaa jiru shiftootadha jedhee ibsa kenne. Haa ta'u edda yeroo ammaatti jarri daangaa Oromiyaa keessa jiraatanii gama sanaan warreen bakka sana seeraan ala qubatanii jiran kaasuudhaaf gama mootummaa naannoo Oromiyaati wanni ta'aa jiru maaltu jira? Wanni tokkollee wanni nu dassagama mootummaa naannoo Oromiyaa seeraa ganallee hin jiru. Taan immoo isiillee yoo immoo deemtan nu hattu namni nu aduu jiru oonigii talan nu adhaa wanni nu adha Booranaan oonigii nu adhaa itti maqaan jirre waan Oromoo garaatiin gashiin jette warri immoo dhufe laalee nu malee waan dhiboomaa warri argallee hin jiru. Isi afaan immoo qara kashiin himatti immoo maqaa oonigiisi haa itti malee wanni immoo geeddartallee ni nu godhin jirtu wanni tokkollee isaan itti yaa'ina bakka furachiisaa illee kaleellee ka dhufe laaltee bakka bira yaate ayigaa irraa kaleellee namuka karaa tawwaalachuu jirra. Isiillee namusun ilaanee wal guurree kaatee garuu malee waraallee kajaartaa gama faallee wanni siin tokkollee siin nu gaafatin jirtu. Eenyunni ittiin dhaqinaarraa dhaabadhaa siniin jedhu? Mootummaan amma filaa wayyaanee. Poolisoonni naannoo Oromiyaa yookaan hidhattoonni gandaa dhimma kana keessatti hirmaataniiru uummata bira dhaabbataniiru. Warri filaa yaa dhufee kamlaa almalee wanni inni sulleen warra sudaa filaafuu geeddartuu godhee jiru immoo dhuftee laalaaltee nam sulla waliin awwaal nama malee waan tokko wanti siin nu geeddartiin jirtu. Gama jara sanaatiin adda bilisummaa Oromooti himattu waan jettanu naa kaaftanii adda bilisummaa Oromoo as keessatti himachuun maaliif barbaachise kan ofirraa lolaa jiru uummatadha maalirraa ka'anii sana jedhu? Yakka malee wanni tokko hin jirtu achi keessa yakkisii beektu malee uummatuma walloolta uummatuma uummatuma ayyaa siffatu muriiti isiin immoo yakkisii beekaa maquu Oromoo yakkuuf barbaachisu malee wanni tokko uummati adda bilisummaa Oromoo keessa hin jirtu. Egaa akka dubbataa jiranutti jarri kun konkolaataa waraanaatiin iyyuu dhufuu kan jedhamaa jiru akkasidha uffata hidhannoo immoo kan raayyaa ittisaatiin qabatanii waraqaan eenyummaa isaaniillee bifa sanaan bahaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana haalaa jira. Waraqaa eenyummaa sana itti geessitanii deebii maalii isinii kennan? Waraqaa cufayyuu kawaan sookaan midhaannee keessa guuran cufayyuu haga godhee haga kun mogdii washii waan cufaa keessa guuran fudhattee yaatee bakka sun mootummaa federaala agarsiisanii akka yaatee numaa wanni siin deebiin nu deebiftellee hin jiru sun akkasuma hadiin immoo siin nuunaate makiinaa matargees makiinaa gubbaa dhaabdee bakka makiinumaan nuwaate. Warreen poolisoota federaalaa jedhaman giddu lamman sana dhaabatanii yeroo uummanni kun rukutamuu deebiin isaan kennanu maaltu jira maaliif egaa edda konkolaataa irra dhaabatanii meeshaa qabaatanii namoonni kun ifattiyyuu namoota mootummaadhaan duukaa hiramuu jechuudha maaliif uummata akka irratti xiyyeeffatame?
warri bakka gisee lolii bakka wantan sun hin dhufu bakka yooma lolii amma baan dudiya baani kan gargargee beeku fayyuu dhuftee bakka kamuree sun lalaatee bakka nama du'a fedhaselleen guura awwaalaa dhaatee bakka yaati malee wanni siin jeeddasa magoo tokko illee jiru bakka. Agammaatti lafoota qabatan sana qabataniituma irra jiru lafa sanarraa kaasuudhaaf maaltu ta'uudhaaf deemaa jira? Guyyaa gaaf qaraan maantuu qaraanullee bakka san waliin dhaabannaa wanni san baantan dhugaa warra maqaa kutaa shaniitiin laf keessa kan baasuuf ta'uu jiru lafa kanullee waliin doona waliin jiran deema bakka nutti isan gargaara dhaa'attee guyyaa kaanii lola walitti qabatan kaanu fi ofirraa haftee waan tokkollee wanti hin jeddatu figgillee ni jitu warri immoo bakka sun aga oomishni dadhabee dhiisitanii bakka nullee kan irra deemu wanni tokkollee kasiin haga ammaatti warri sun kaasellee wanni tokko jiru achi bakkum sun jiru warri haga amma. Alaabaa dhaabbatanii lafa qabatanii jiru jechuudha. Lafti kan immoo lafum keenya kan jiru hamum qara irra jiraachuu jiru hamum mallee mana tamaarii irra ijaarrachuu jiru. Akkasiitiin bakka hara sadiin akkasii nu dhibuu jirti tokko karaa galaanaati tokko karaa immoo amma sila ilboruu fakkaataa eekkaadhanii bakka sun akkasumallee kanaanis baanjara qamalee kan immoo goda diimaa baanjara dhaabattee keetti jiru. Mee namoota qophii kana dhaggeeffatanuu fi kana ilaalchisuudhaan dhaamsa qabdu yoo qabaatte. Bakka sun waan dandeettanii yoo sanummaa yaalaa jiru akkasuma gargaarsuun gosa malee armasa wanni nu gargaarsu kana gargaarsu nu godhaa hin jirtu uummatillee bakka akka mootummaa kanaa nu lafa gaddiinee bakka lafa jibbaannee madamatti naan fuula filannee keessa ba'an malee bakka sanummaa lafti qara bultuu jiri kan sanummaa eegalee ala cufa dhahee nama warti dallee to'annee warri deebii nama kennillee tokko hin jiru. Wama gargaarsu biratti galmalee waan tokko malee nu qabnu hin jirtu bakka sun akkasitti jedhi nagaatti. Obbo Dhaddachaa Duubaa godina Gujiirraa sagalee bilisummaa Oromootiif ibsa kana waan kennitaniif galatoomaa isiniin jenna. Ayyee galatoomuu bakka. Ani kuno jedini abano rohi haki barato daoromo mayaron keti barato daoromo barakan keti barato daoromo mayaron keti dibi 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 tu moti Kirigu bi hadawi Abdati Kirigu bi hadawi Shahidati Abdati Gablo fata bukati Abakalake bakabusi Fitini wali hadiratu Motin lati sanisi Barakota oramo Barakanteni Dakota oramo Barakanteni Ramadan oramo
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabama. Jalqabaa hanga xumuraa nu faana buutanii waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo. Kanneen sagantaa keenya irratti yaada qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun ga'uu dandeessu. Teessoon keenya kan iimeelii sbo.radio88@gmail.com irraan isinii deebi'a. Teessoon keenya kan iimeelii sabao.radio88@gmail.com jedhuun karaa fuula feesbuukii keenya sagalee bilisummaa Oromoo jedhuun akkasumas lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya 001634004162 yaada keessan nu gumaachuu dandeessan. Egaan kanarraaf jennes kanuma irratti raawwanna. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessan nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.